kan jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u jirra jenna mucayyooni kan dhalatte godina Shawaa Lixaa ana jalduuti kan itti dhute immoo biyya Saawud Arabiyaa maaliif akka dhute madaamiidhaan wal lolteetu madaamiidhaan wal loltee mana sanaa baatee daldaalaa wajjin walii galanii daldaalaan immoo fuudhee yoo ta'e wal argannaan nagaa waliin niisu. Qaaliti shayxaanni kun akkasiin dhiyaattu obboleessoo ajjala jirti lakkoofsa torba barreeffadhu walgali jedhiin yookii deemi itti bilbilii gara feeteen feetu Saawud Arabiyaan na dura dhaqiiti obboleettii kee nu dhiyeessin jedhaan baqa obboleettii kee obboleessumatu akka haadhaa akka abbaatii feetu haadhaaf abbaa kee bira dhaqiitii yoo lubbuun jiraatan nuufa jiraatan ammallee obboleettii kee dhaqii haadhaaf abbaa kee bira taa'i feetu laayivii seeni gara feetanii obboleettii kee sadasarratti nuuf fida. Kanaaf miki dhaamsatti dabarfadhaa jala jirteedhaan ani kaawuntii siin beeku beektaa jarri wal beeku shamarran kun wal beetti. Azala yoo jiraatte ta'e uummata Oromoo fuulduratti dhiyaadhatoo yaada keebsadhu. Ani uummata Oromoo wajjin jira uummata Oromoo wajjin dhaabachaa jira. Atis amma waan siin jedhu azala jiraattee dhuguman dhaggeeffata taanaan uummata kana fuulduratti dhiyaadhatoo yaada kee dhiyeeffadhu atis. Hin dararin kottu as ba'i. Isin kabajni jaallanna. Hagan Saawud Arabiyaa deemee deebi'utti dhageessee hagan dhaqee dadhabeera jedhee deebi'utti an imbaasii Saawud Arabiyaa bira naqaa namni sagalee taa'aru hin jiru achi namni as bahee iqaamaa qabne hundinuu sodaataara waan ta'eef wakiilinnaa naa kennitanii jennaan isin wakiilinnaa maqaa kootiin naa kennitanii jennaan akka haqa mucaa keenyaa nuu baasu ka jedhu waraqata naa kennitanii jennaan deemeen deebi'a. Tu olgali VIP mbata asbay jadi of you develop te tigalun kabu ugan sitima tidak berbate jira barbada fidada khalas barbada gare fetanin agese immo isale ngadda anana saatu te nabilok te romo immo le ngadda cinkame kan namarat kan sarra muca ko asjirtu kairo ilmo sarra muca immo sarratin yaalefi tinasaan ture blookii nagote sejiraatteef duute jechuun nama rakkisa isin qofaa miti nus burjaajaa jirra waan ta'eef yoo nu obsitan gaariidha. Sumti ishee as gidduu jiru kuni tokkoffaanii qoonsilaan hin jira tasfaayeenii isaan seera jala galuu qaban. Okay. Inni nu dhiyeessinuti waa'ee seeraan barbaannu amma seeraan xumurachuun barbaannu waan xumuruu qabnu karaa xumuru nutu beekna waa'ee seeraa dhiisi waa'ee seeraan barbaannu nutis kana booda barbaannu la fotoon saata kana kunola mi amma kana jedhame sabi kana ma rabbi jara obsi namaa immoo daangaa dhiifama mata koo fotoon taane sin agarsiise salphachuu ban jiratu fotoon taane yoo of keessaa qabaadhe akka nama fotoo namichaan fide a'uuzu billaa ajuuzaa kana tina rabsu yedeen gada gogiri rabu jirti Oromoo guutu shamarran mana madaamii guutu kanaan jijjiirti dhiisaa kolfadhaa baa ijoollee kooti dogongora kanas dogongoraan namicha fide kunkii sana dhiifama kunoo laasa kanala wal bira jira footoon jira isa kanatti buuttan isatti bu'ee narri fadhiyaanu tu nama fakkaatee laacaamii jechuudha maastika lebbistiikii maal jette maastikaa maal jette hidhitti dibatee deema sanuufii tariidha fakkaata kun isii kaaftee footoo kana. Uummanni kun walitti hin bu'in lagaa wal qooduun kutaa wal kafachiisuun balbala walitti cufuun qoree waliif kaa'uun hin barbaachisu. Dhimma kana ammas dhibbaan dhibbattanii nan dubbadha. Furmaanni isaa eenyu harka jira yoo jettan warqii harka jira. Hin ammaas ba'ee waa'ee akkasii dubbatu kun hin soba. Informeeshiniin eessaaf eessa akka ga'e baruudhaafi. Wanni wal kadhannuuf hin jiru. Wanni lubbuu obboleettii keenyatiif nama kadhannullee ishii kadhannuuf illee hin jiru kana booda. Lubbuun deebisna. Nuti immoo duunee hin sodaannu yoomillee ajjeesnee sodaanna malee. So yoo obboleettii keenya kana hin fidditee kallattiin bakka itti gurgurtee yookiin bakka ajjeestee oksitee sana qatti gootee nu haa fiddu. Ishis eenyumarra yoo namni wal sodaatu jiru namni walirraa garagalu jiru. Hidhanii ija isaaniitiin hin argine. Inni kun tapha hin yaadamnedha.
tapha yoomiyyuu xumuramuu hin dandeenyetti galamaa jira. Mucaan amma haasaa jiru kun haasaan inni haasa'u bahaaf dhiyeera jira. Walittuun argamu. Walittuu hin dhufu. Waan hin fakkaanne haasaa jira. Inni kun immoo ana bira darbee isiniif iyyuu liqimsamu. Sila kana ta'eef iyyuu shayxaana nun godhinaati filis yeroo koo isiniif jecha barraa nama utummaan laqa nalaala. Meesajii barreessii fi rakkoo keessa jirtuun ibsii fi akkaataa itti achi barbaadu bakka sanarraa yoo lubbuun ta'etti rakkoo keessa jiraattes himadhu. Adii fi adii yoo himatte xiqqashoo takka yoo ifaatti ibsiteef nuuf gala jechuun nuti heddummeessinee ilaalla biyyoota arabaa sirri beeyna. Kanaaf nama siif goona yoo atis karaa akkasitti obboleessi keenya mubeen yoo akkasitti dandeessee karaa saniin carraaqii sanitti tattaafattes nutis waan dandeenyuun sibira jirra jechuudha. Karaa maallaqaatiin, karaa yaadaatiin, karaa achi keessa nama si godhuutiin, karaa simannaa achi keessatti namni akkasii sibira dhaabbatu godhuutiin. Dhugaa jaallan namiti. Dhugaan sanyii hin qabdu. Dhugaan gosa hin qabdu. Amaartichi sagalee isaa keessatti hadha kanan hubadhee dhaggeeffadhe. Yoo bilbilli koo bilbila mucaa irratti argame kanan bilbiles kan isin naa bilbiltes ana gaafatamaa ka jedhu sagalee isaa keessa jira. Warri maatiin talaa na taajjabdu. Maatiin tala duute. Jaruma walii bilbile malee ani bilbilee makiinaa erguu malee jedhe. Dhageessanii inni keessaa obbaaseera sobe jechuudha. Inni keessaa obbaaseera. Qaallittii keessan kanatu du'a mucaa kana dhossaa jira. Kan mana hojiitii osoo wasee baasee jisiidha. Inni rakkoon qabu. Tarkaanfii biraa. Goonas akkasitti hubadhu jechuun waan mana duuba nu dhaabbatu jirtu miti deemaa qabaa kaa jettee wanni nutti himtu mana keenya duuba ka dhaabbatu jirtu ka gabbaatanis kunoo sodaattanii dhaabbatu jirtu jedhanii nun jechuu jirtu miti. Tarsimoon deemna dhokochoo qotamee goda keessa jiran goda qotatanii tattaan namoo telefoona har'a bilbilanii boruun bilbilan telefoona 100 dalaga iccitii isaanii cufa takka takkaan jala. Kan jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u jirra jenna. Mucayyooni kan dhalattee godina Shawaa Lixaa ana jalduuti. Kan itti dhute immoo biyya Saawud Arabiyaa. Maaliif akka duute madaamiidhaan wal loltee mana sanaa baatee daldaalaa wajjin walii galanii daldaalaan immoo fuudhee arabatti kennee arabni otoo fudhatee deemaa jiruuti. Gommaa dho'ee balaa makiinaatiin duute gaafa sanbata hospitaala galteetu dafinoo duute jechaa jiru. Kanaafini ani galgala isinii kaleessayyuu gastii keessan irra galeen turan asitti mudhaa kan nu buustanii. Kanaaf isaan immoo maatiinis biyyaa bu'aa jiru. Waan saddan baafanii namatti siqee gaafatee kana jedhutu dhabame. Kanaaf si keenya ijoolleen immoo achi jiru waan ta'eef hin jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utaaloo sagalee na cufee jira. Obboleettii keenya Saawud Arabiyaa keessatti duute akkasitti duute qorachuu feesisaa. Warri waa'ee dhimma kanaa beektan laayiviirra jira kottaa. Viidiyoo kana immoo do'iitti sheer walii godhaa. Riipoost gochuun dagatina. Meeqa akka rabbiitti boodeen qoranna akkasitti duute. Keessatti akkasiin duuteen qoranna walumaan taane galatooma alfarda.